Jireenyaan kanaan dura biyya namaa keessatti dabarsaa ture keessatti chaalenjii hedduun isaanii na mudataniiru. Waan baay'een dabarse, qormaata baay'een dabarse. Har'a garuu isaan keessaa wanta gadi buusee xiqqeessee ilaalu jechuudha. Isaaf kan isaan olis dabarseera. Tokkoffaa irratti wanta salphisee ilaalu keessa waggaa fi ji'a 9 guutuu rifeensa koo fi qibaatii wal arganii hin beekan jechuudha. Tasuma wal arganii hin beekani. Rifeensa koo rommiicu shaamboodhaan nan miica. Isa booddee akkasumatti taa'aa jechuudha. Shaambootiin miicamee rifeensi gaafa goggoge immoo akka makka ta'u, akka makka caccabu, akka makka babbadu shamarran keenya guutummaatti ni beektu jechuudha. Haala akkasiin dabarse. Lammaffaa irratti immoo kaalsii namni hin beekne jirtu jedhee yaaduugaa kaalsii kan miillatti diratanii jechuudha. Kaalsii dhabeen siraamikii irra gaafa deeman lafa duwwaa gaafa deemanii miilla qullaa jechuudha. Siraamikiin baay'ee namatti qora, miilla namallee ni kukkutanii beektu warri beektanuu. Kaalsii ho'een dira'aa jechuudha miilla kootti. Hodhii milmootiin kirriitiin jechuudha ho'een miilla kootti nan dira'aa. Har'a yoo ho'ee ittiin wali borullee deebisee ni citaa jechuudha. Kirrii walirra deddeebisee waan hin ho'uufi kirriin suni ciffatee kukkutee keessaa bahaa jechuudha. Innaa jireenyaan dabarse keessaa waan hedduun isaanii na mudataniiru. Isaan kun salphisee kana yaadu jechuudha. Maaliif har'aan nama biraa ta'ee jira. Kan nama biraa fi koo jijjiiramuu miti ofirraa yoo fi riyyoo tokko warra nabii kan warra nan beekneefis fakkeenya ta'aatiin jira jechuudha. Rifeensi koo haala yeroo sana turee fi wanta yeroo sanatti fayyadamuu fi kanarra jiru wal qabsiisee gaafan ilaalu baay'ee tokko amanuuf natti ulfaata. Haala hundumaa keessatti Waaqayyo isa hundumaa danda'e anaanis akka hin danda'u na taasisee guyyaa har'aa kana naaf kenne baay'ee naan galateeffadha. Itti aansuun immoo hunduma keessaniif ijoolleen keessattuu biyya namaa keessa jirtan maatii keessan irraa haadha keessan abbaa keessan akkasuma hiriyoota keessan mana keessa warri gaa'ela qabaatan gaa'ela keessan irraa foxxoqxanii biyya namaa keessa jirtanii akka durii farka xuriitti nafaniidha. Oromoon gaafa mammaakuu kufanii ka'uunis waanuma jiru wanti hin darbine hin jiru hundumtuu inuma darbaa jechuudha. Ani dhukkubsadhee yerootti mana yaalaatti yaalamuu dhabee mana yaalaa deemuutti dhabee nyaachuuf dhuguuf na barbaachisee gaafa dhukkubsadhu nama na qaqqabsiisudha. Nama har'a ga'uu hin turre jechuudha guutummaa guutuutti. Annaa hundi keessan iyyuusa barumsa isinii ta'a jedheetiin kan yaadu mudannoo kanaaf kan kanaan olu hedduusaa kan hin dabarsine biraatii qaba. Garuu guyyaa tokko gadi ba'ee rakkoo akkasiin dabarsee kana ta'een ture sana ta'een ture jedheen hin beeku. Tokkoffaan immoo wanti na gammachiisu nama kana dabarseen fakkaadhu narraas hin mul'atu kun addinni isaanirra hin jiru jechuudha. Jirtuu nagaa keessaanii hordoftoota keebii qofshaalee nageenyi koo bakka jirtan maraatti isiniif haa ta'u jecha. Arras deebi'ee dhufeetiin jira haga xumuraatti yoo na wajjin turtan waan tokko akkasiin irraa barattan anis akkasan turee lakka wanti hin jijjiiramne hin jiru wanti hundumtuu ni darba wanti hin darbine hin jiru jettanii wanta keessatti of argitanii fi duuba keessan chaalenjii kaleessa dabarsitan qormaata kaleessaa jireenya keessan keessatti isin mudate akkasii yaadattanii fi isin fayyaduu kan yaadannoo tizitaa isinii fida jedheetii yaada. Araataatan horii dhuftanii akkuma maleeffatame sabiskiraayibii laayik sheer gochuun hiriyoota keessan biroo biraanis qaqqabsiisa. Carraa kanatti fayyadamanii akkuma argaa jirtanii rifeensa koo fi maaskii mana keessatti qopheessee waa xiqqoo wayii itti fayyadamee miicuu fi asumarraan qophiin kun qophii ayyaana gannaa natti fakkaata. Baga jala bultii yaadannoo dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'ee daawwattoonni koo hordoftoonni amantaa kiristaanaa marti keessan bagattiin isin ga'ee jecha. Akkuma beekamu ayyaanni guyyaa boriiti. Har'a kana badaa masaawwan kanarraa waan viidiyoo hojjechaa jiru kanarraa osoo hin taane calliseetuma waan kaleessa keessa darbee har'as waan irra jiru kana haaseenaan jedha. Maaliif akka ta'e hin beeku. Bara 2017 jechuudha. 2017 akka biyya keenya Itoophiyaatti karoora koo tokkoffaa irratti kanan qabee jiru ayyaana kamiyyuu taanaan maatii koo, haadha koo, obboloota koo, firootaan koo biratti dabarsuun qaba. Kun anaaf karoora koo bara 2017 kana keessatti tokkoffaa irratti bakka biyya kootti, biyya abbaa koo, biyya dhaloota kootti galee jireenya koos eegaluu akkasumallee ayyaanas ta'e
wanta jiru hunduma wanti lafa kanarratti nama mudanne hin jiru miti reegardas gammachuus wammaatiin koo keessa jiraniif itti jiraachaa jiran isaa wajjin hirmaachuudha jedhee akkasitti karoorseen ture hin taane wanti hundumtuu yeroo namaa fixate yookaan immoo guyyaan kun kan keetii yoo jedhe malee akka namni yaade son taane akka inni namaaf yaadedha. Otoo wanti hundumtuu lafa kanarratti akka yaadan namaa ta'e baay'een keessan isinis karoora keessan tokko qabdu mitiire bakka yaadan wanta bakkaan ga'uuf yaadan tokko qabdu mitiire jireenya keessan keessa sila akkasin ta'u. So homaa gochuu hin dandeenye harmii koo haadha koo kanan baay'ee jaalladhu kanan kabaju waggoota haga kana jedhee kana sinittiin immoo hin dandeenye irraa fagaadhee almost naannoo waggaa 11 akkas biyya namaa keessatti dabarsee jechuudha. Ayyaanni waggaa keessatti deebi'ee dhufuunsaa waan himan oolle garummoo wanti garana deebi'ee ni dhufa jechuudha. Har'a darbeef waggaa kana nafa jechuu miti deebi'ee ni dhufa garuu gaafa maatii ofirraa kaatanii biyya namaa keessatti akkasittiin dabarsan gola namaa keessatti fiilingii isaa isin yoo beektu isinumaaf inni isaa. So warri koo har'a kana guyyaarraa jala ultii ayyaana gannaa baaleetii jettanii wanni tokko isinitti dhaga'amu abshiruu obsaa qofaa keessan miti anillee akkasuma wanti hundumtuu guyyaa waaqayyo namaaf fixate nutis akkasuma nuuf darbee biyya keenya keessatti maatii keenya warri jireenya qabdan mana qabdan maatii keessan waatii keessan biratti ni dabarsitu isiniin jechuufi har'a viidiyoo nani qabadhee dhufe kanan hojjedhu kan biraa kan haasa'u kan biraadha. Yoo viidiyoon koo har'aasii kana fakkaata wanta itti fayyadamaa jiru kana yoo barbaadan akkamittiin akkan hojjedhee kanaan duras immoo hedduu isaa hojjedheetiin ture warri itti fayyadamuu barbaadan jechuudha gadi buutanii viidiyoo sana ilaaluu dandeessu. Kanarraa kanammoo viidiyoo qofaatti kutee nambisee jechuudha wanta walitti dabalee viidiyoo biraatiin isinii qabadheetiin dhufa. Yaa viidiyoon har'aa qabadhee dhufe kana fakkaata isinis bakkee jirtanitti waan qabdanii qabadhaati sammuu keessan refresh gochaa zanaafataa jecha anaafis boru barri guyyaan hin dhufaa guyyaan achi ga'u guyyaan ayyaana kabajuu guyyaan maatii koo wajjin fataa zanaa hidhii dabarsu ni dhufaa jettanii akkasiin dabarsitanii hawwii koo isa guddaadha kan argatanirraa kan abdatantu caalaa jedhu warri keenya duratti gaafa magmaa kanii. So kabajamtoota daawwattoota kibee qofshaalee viidiyoon har'aaf isinii qabadhee dhufe kana fakkaata. Yaanni koo yookaan immoo wanta naasaa'u waan biraatti jallatee jira jechuudha. Warri isinii galee isinii gala warri immoo isinii galuu baates akkasuma guyyaa tokko isinii galuu danda'a. Yaa qimamota madaamii taatanii namni feelingii kana hin qabne jirtu jedhanii yaadu'anii biyya namaa keessa taa'anii waan baay'eedha kan dabarsanii. Gadda fira ofiin arganii gammachuu fira ofiin arganii waan baay'eetu jira. So kun hin darbu hundumtuu wanti hin darbin hin jiru barri baratti nama laata nuufillee boru guyyaan jira isiniin jechuufi kanaafuu daawwattoota koo fataa itti jedhaa waan qabdanii rifeensa keessanis fataa godhadhaa waan qabdanis uffadhaa nyaadhaa dhugaa bakka jirtanitti ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u kan kanarraa hafe immoo qophii ayyaanaan kan wal qabate akka carraa ta'e yoo viidiyoon jiraate isinii qabadhee dhufaa jechuudha. Guyyaa horii guyyaan guyyaa ayyaanaati keessattuu ijoollee kiristaanaadhaaf ayyaanni guyyaa horii hiika guddaa kan qabu jechuudha. Isinuu ni beektu isa kana ijoolleen kiristaanaa ni beektanii isa kana guutuusaa kana sanadhee keessa gadi bu'ee isinitti morraa isiniifuu isinii galaa isiniin jedha. Yaa viidiyoon koo gara xumuraatti jirti haga ammatti waan na wajjin turtanii fi lafa jirtanitti baay'ee tokko galatooma. Yaanni saabastaayitiin keessan koomentiin keessan akkasumallee warri sitti fayyadamaa jirtan baay'ee keessan argaan jira. Hedduu galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Egaa viidiyoo koo gara goolabuutti deebi'aa kunoo amma kana waan hundumaa akkuma jalqabarraa kaastanii argitanii xumureetii sadarkaa kanarra gahee jira. Akkuma jalqabarratti
caqasuu yaalee rifeensi koo kanaan dura akka kanaallee miti bakkiin ka'ee bakkiin amma jiru gara biraadha. Jireenya inni kanaan dura jiraachaa ture fi jireenyi narra itti jiru jireenya biraa waliin fakkaatu jechuudha. Yoo jireenyi nama kamiyyuu kan kaleessaaf kan har'aa tokko miti. Kaleessuma darbe har'is immoo akkasuma guyyaan boris akkasuma guyyaa haaraatu dhufaa jechuudha. So nama kamiifiyyuu kun barumsa taa'ee kan yaadu isinillee abdiin kutateena kufeen afaan jedhiina jajjabaadhaa. Wanti hin darbine hin jiru, wanti hin dhufnes hin jiru isiniin jechuu fi dhumarratti dibatootaan itti fayyadamuu kan qibaatiin ani qopheeffadhe kana fakkaata. Yaa'u amma kana baay'ee waan hin dadhabee jiruu fi halkan ergan hojii xumureeti waan ta'eef iddoo kanan hojjechaa jiru. Qibaatii kana sadanidha kanan walitti dabalee itti fayyadamuu barbaade. Isinis warri kana qabdanis kanneen biroo warri qabdanis haalaan akka itti fayyadamtanii akkasiin fayyadamuu guddaan qaba. Amma ergan qibaatii kana sadan itti dibee bakka lamatti akkana godhee amma gara irraa deemaa jechuudha. Bishaansaa footaatiin akkuma argitan irraa hurgufeetiin jira. Ganama irraan ka'uu baay'ee bareedee mustiraayis ta'ee baay'ee hawwataa kelaniinsa baay'ee kan namatti tolu ta'ee kan bulu. Isinis immoo sisteema haala kanaatiin itti fayyadamuu dandeessu. Akkasiin itti fayyadamtanis abdiin qabaa isiniin jedha.